dhimmi Moyyaalee dhimma Booranaa qofa miti, dhimma Oromoo guutuuti. Dhimmi Moyyaalee. Oromiyaan international gate balbala addunyaatti baasu qabaachuun irra jiraata. Lixarrattis haa ta'u, baharrattis haa ta'u, kibbarratti qabaachuun barbaachisaadha. Maaliif? Ammaan booda xiyyeeffannaan keenya, hojiin keenya misoomoo jenne daldala. Daldalli keenya guddaan jiru keessaa tokko karaa kibba kanaan kan qabnu wanta baay'ee hojjenne. Jireenyi Booranaa horsiisee bulaadha, beellada qaba. Gabaa garuu hin qabu. Booran yeroo hunda beellada gurgurachuudhaaf Finfinnee ilaaluun irra hin jiraatu. Moqaadishoon isaaf gabaa ta'uu danda'uu qaba. Naayiroobiin isaaf gabaa ta'uu qaba. Mombaasaan isaaf gabaa ta'utu irra jiraata. Finfinnee dhufuur Moyyaalee kaasee hanga Isoolootti Marsabeet guutuun kan Booranni keessa jiraatu akka barbaadetti keessatti hojjechuu danda'u hin barbaachisa balballi sun. Inta xildhibaanee ogol inta xildhibaanee diidan inta ka aamustay Yoo yaa harka fuuni ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo jajjabduu guyyaadhaan dhaqqabdee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenya isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Dhimma daangaan Oromiyaa naannoo Sumaaleetiin saamamuun wal qabatee hawaasni karaarraa bahuudhaan dhaadannoo isaa dhageessisaa jira. Lafti keenya lafee keenya lafa keenyaaf wareegaman ni kaffalla jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa uummata cunqursuu irratti harki isaa furdaa, daangaa Oromiyaa tiksuu irratti harki isaa laamshaadha jedhan kutaaleen hawaasaa garaagaraa guutuu odeeffannoo kana akka taanutti gurra isin buusa. Dhimmi lafaa dhimma lafeeti. Manni Oromoo godina Booranaa ganama kana hiriira mormii balaaleffannaa labsii mootummaa naannoo Somaalee fi saamicha lafaa Oromiyaa godina Booranaa Yaabeellootti dhohe. Hiriirri mormii saamicha lafaa Somaalee Moyyaalee dabalatee Oromiyaa keessatti taasisaa jirtu balaaleffachuuf har'a Yaabeellootti jalqabe kun guutummaa Oromiyaatti itti fufuu qaba jedhame. Qeerroo fi qarreewwan qindoominaan akka of kabachiisnu wal yaadachiisuun dirqama. Mormiin kun ajandaa siyaasaa miti dhimma Oromummaati. Moyyaaleen immoo qaroo Oromooti. Magaalaa Oromoo Oromiyaa keessaa fi Oromoo Keeniyaa wal qunnamsiistuu fi bakka daldalaati. Lafee keenya tasuma nuti irraa cal'isuu hin dandeenyu. Alaabaan naannoo Somaalee guutumaan guututti Moyyaalee keessaa dhabamuu qaba. Dhimma Moyyaalee fi daangaa Oromiyaa dhimma ulaa galaanaati olii. Qeerroon bilisummaa Oromoo dhimma Oromoo fi Oromiyaa eenyu olitti waan nu dhukkubsuuf amma irraa eegalee qabsoo keenya bifa karaa nagaa fi tasgabbii qabuun itti fufuu qabna. Qaamni gaafii uummata Oromoof deebii kennu tolaan otoo hin taane qabsoo keenyaan deebii akka argachuu dandeenyu waliif dhaamna. Nuti qeerroo bilisummaa Oromoo lafti Oromoo lafee Oromoo waan ta'eef dhimma lafaa fi lafee ammoo abbaatu eeggataa waan ta'eef Oromoon bakka maraayyuu yeroo inni itti dammaqe qabsoo bilisummaa fi daangaa isaa kabachiisu amma waan ta'eef
ka'aa wal kakaasaa jedhan hirmaattonni hiriirarraa. Sarbama gama hedduun daangaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru mormuun guutuu Oromiyaatti hiriirri jabaan waamamaa jira. Oromoon bakka jiru sarbama daangaa Oromiyaa irratti godhamaa jiru mootummaan Oromiyaa daangaa Oromiyaa tiksuu dadhabuun cimsee akka balaaleffatu yaamichi dhiyaatee jira. Dhimmi sarbama daangaa Oromiyaa bakka kamittuu raawwatamu dhimma Oromoo bakka kamiyyuu jiruuti jedhan kutaaleen hawaasaa godinaalee Oromiyaa garagaraa yaada kennan. Gamtaan baanee daangaa Oromiyaa lafa Oromiyaatiif falmannaa jedhan harki caalaan daangaan Oromiyaa kan sarbame keessattuu bulchiinsa biltsiginnaa jalatti akka ta'e dubbatanii jiru. Bulchiinsa biltsiginnaa jalatti qaamoleen hidhatan naannolee ollaatiin bobbaafaman Oromoo kuma dhibbaatamaan buqqisanii lafa Oromoo dhuunfatanii bulchiinsa irratti ijaarataa jiru jedhan. Gochaan mootummaan naannoo Somaalee tibbana godhaa jiru kanuma agarsiisa. Mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota bobbaasee mi'eessuu hanga Dirree Dawaa canaaqsanii hanga Mooyyalee daangaa Oromiyaa seenee uummata buqqisee lafa saamaa ture. Lafoota san irratti aanolee haaraa hundeeffatee karaa mana marii naannichaatiin seereffatee jedhu. Kun marti gaafa ta'u caffeen Oromiyaa sagalee cufatee mootummaan Shimallis Abdiisaa harki keenya furdaadha jedhee uummatatti dhaadachuu malee daangaa Oromiyaa tiksuuf bakka hin kennine jedhan warri yaada kennan. Ministeerri muummichaa kan gaafa ani Oromoodha jedhee Oromoodhaan bantii aangoo biyyattii qabate gaafii dhimmoota garaagaraa irratti uummanni Oromoo baroota gaafatee ture deebisuu miti Oromiyaa nurratti diiguuf deemaa jira jechuudhaan warri yaada kennan komatu. Osoo heeyyama ministeera muummee Abiy Ahmad ta'uu baate qaamni daangaa Oromiyaa sarbee haadha Oromoo lubbuu baasuu fi lafa Oromoo saamuuf onnatu tokkoyyuu hin jiru jedhu namoonni yaada kennan. Daba siyaasaan daangaan Oromiyaa dabarfamee kennamu irratti hin eeyyamu jedhe ABO'n haala wayitawaa irratti ABO'n ibsa baasee jira akka ta'utti isin dhageessisa. Qe'een Oromoo bara baraan irra jiraataa turree fi irra jirru lafa Oromoo Oromiyaadha. Lafti Oromoon dhiigaa fi lafee isaan tikfatee asiin gahe daba siyaasaan dabarfamee daangaa ollaatti citu Oromoo fi uummata ollaa keenya obboloota keenya jidduutti yoo cite gara hanqummaa uume waliin jireenya ollummaa fi obbolummaa booressee hokkara caalu dhalchuun dhalootatti booree uumuu malee bu'aa siyaasaaf jecha qumaara dhuma hin qabne bulchitoota mootummoota naannoo gamanaa fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gaggeessuun uummanni dantaa addaa argatu kanaan duris hin turre ammas hin jiru borus hin jiraatu jedhe ABO'n ibsa baaseen. Manni maree bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee walgahii isaa dhaabbata saglaffaa gaggeeffate irratti aanaa 14 daangaarra jiran bulchiinsa naannoo bifa haaraan ijaarachuuf yeroo jala galfachuuf murteesse keessa Mooyyaleen qe'ee hangafticha Oromiyaa irraa kutuun kan isaa taasifachuuf murteen dabarse addi bilisummaa Oromoo ABO'n mirkaneeffachuu himee jira. ABO'n ibsa isaa irratti mootummaan naannoo Oromiyaa kan harki isaa furdateef Oromoo cabsuu irratti malee Oromoo fi Oromiyaa tiksuu miti. Bulchiinsa maqaaf Oromoon jala bulaa jiru mootummaan naannoo Oromiyaa jalatti Oromiyaan kallattii hedduun daangaa ishee sarbame mootummaa naannoo Somaalee jala jira jedhe. Addi bilisummaa Oromoo dhimma Dirree Dawaa fi madda walaabuu wal qabatee ibsa kanaan dura baasee keessatti akkuma irra deddeebiin jechaa turre gandoonni hedduun aanota daangaa irra jiran humnaan qabatamanii uummanni keenya qaama mootummaa itti himatu dhabuu addi bilisummaa Oromoo dabalataan caasaa isaa irra mirkaneeffachuu ibsee jira. Murtoo daba siyaasaatiif jecha akka qe'ee abbaa hin qabnetti saamicha lafaa fi lafee Oromoo irratti mootummaan naannoo Somaalee murteesse qe'ee abbaa qabdu humnaan fudhachuuf abalu qofa osoo hin taane labsii waraanaa uummata Oromoo irratti labsuudha jedhee fudhanna jedhe ABO'n. Mootummaan naannoo Somaalee badii fi balleessaa daangaa hin qabne hojjetaa jiruun ilmaan obboloota Oromoo fi Somaalee walitti buusee godaannisa seenaa irraa of hambisuuf murtoo dabaa ta'uu hubachuun alaabaa mootummaa naannoo Somaalee Mooyyalee Oromiyaa keessa dhaabee akka buqqisu ABO'n gadi jabeessaan dhaame jedhe. Kun ta'uu hanqatee obboloota ollaa lamaan gidduutti adeemsa daangaa babal'ifachuu fi ofirraa ittisuu balaa dhalatuu fi lubbuu uummata nagahaa gaaga'amuuf itti gaafatama seeraa fi seenaa jalaas hin baane isin bulchitoota har'a warra dantaa siyaasaatiif jecha daba seenaa dhaloota gidduutti uumtan ta'uu isin hubachiifna jedhe ABO'n. Xumura ibsa isaatiin uummanni keenya aggaamii gosa kamiyyuu deemuu ofirraa qolattee mirga kee kabachiifachuuf eeyyama eenyuu gaafachuu sirraa hin eegamu. Kana bartee kabajaa fi ulfina qeekee irratti qabdu ofitti godhuun dhaamsa kootii jedhe addi bilisummaa Oromoo uummata isaatiif dhaame. Dhukaasni guyyaa kaleessaa Israa'el Gaazaa irratti dhukaastee namoota nagaa gargaarsa gaafachuuf karaarra dhaabatan 9 ajjeese. Gargaarsa argachuun balaa qaba garuu ijoollee teennaaf jenneeti jedhan lammiileen Filisxeem Gaazaa keessa jiran bal'ina oduu kana akka ta'utti isin dhiyeessa.
dhukaasa Israa'el namoota nagahaa daandii konkolaataa gargaarsa daandii Saalihal Aldiin kan giddugala Gaazaa irratti walitti qabaman irratti xiyyeeffachuun raawwateen yoo xiqqaate Filisxeemonni 9 ajjeefamuu fi 54 madaa'uu isaanii qondaalli fayyaa himee jira. Dubbi himaan hospitaala Al-Waadaa Nusret akka jedhetti loltoonni Israa'el namoota gargaarsa namoomaa eegaa turan irratti xiyyeeffachuun dhukaasa bananiin gara hospitaalichaa geeffaman. Maddeen biyya keessaa akka jedhanitti taateen kun naannoo Koroodarii Neetzaarmitti kan mudate yoo ta'u namoonni hedduun konkolaataa gargaarsaa dhufu eeguun achitti dursanii walitti qabaman jedhe. Ministeerri fayyaa Gaazaa Hamaasiin durfamu ammoo namoonni dabalataa 6 sa'aatii 24 darban keessatti beelaan du'uu isaanii beeksisee jira. Kanas daa'imman 87 dabalatee baay'ina lakkoofsa namoota erga waraanni eegalee kaasee beelaan du'anii 133 gahee jira jedhan. Kaaba Gaazaa Beetlaahi keessatti lammiileen Filisxeem dhibbaan lakkaa'aman korojoo gargaarsa namoomaa qabatanii deemu. Akkaataan raabsaa gargaarsaa baay'ee miidhaa fi balaafamaadha garuu ijoolleef jennee baana. Sababni isaas daa'imman boo'aa adeera maaloo daabboon barbaada siin jedhu inni onneessi cabsa jechuudhaan Mahmad Al-Nasir Reutersiif himee jira. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaa qabadhee isiniif dhiyaadhe hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma olitti deemnutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskaayibiin godhin sabskaayibii gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.